Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya amma sa'aatiin akkuma kaleessa yoonaati oduu sa'aatii kanaaf qopheeffannee isin biraan geenya ana boontuun jedhamaati. Dhaabbanni macaafaa qulqulluu keenyaa Daani'eel 6:7 akka ibsetti dargaggeessi mootummaa Baabiloon keessaa tajaajilaa ture kan maqaan isaa Daani'eel jechuun kan beekamu sababa amantii isaatiin boolla leencaatti darbatamee jiraachuun isaa odeeffanne. Macaafaa qulqulluu akka ibsutti mootichi yeroo sanaa labsii baasee namni mootummaa isaa malee waaqa biraa kadhachuu hin danda'u jechuun labsii baasee jedhu. Garuu Daani'eel dubbii kanaa osoo hin dhagayin guyyaatti si'a 3 waaqayyoon kadhachaa turuunsaa dhagahametu jira. Dubbii ijoo kanaa akkuma itti fufetti jira nafaana tura. Koreen marii duraa bu'oota macaafaa qulqulluu keenyaa akka ibsetti kan maqaan isaa Daani'eel jedhamu namoonni irratti ka'uun jibbuun boolla leencaatti darbatamee jedhu dhagaas irra tuluun achitti dhiisanii jedhu. Halkan gaafa sanaa mootiin bara sanaa gaddaa boollatti darbatamuu Daani'eel gaddaa buluun isaa dhagahamee jira jedhu. Akkuma laftii bariiteen garaa Daani'eel boolla keessa jiru sana dhaquun akkas jedhee itti dubbate, yaa Daani'eel waaqayyo tajaajiltu si oolcheera jechuun itti dubbatee jedhu. Akkuma koreen duraa bu'aa macaafaa qulqulluu Daani'eel 6:22 irraa ibsetti waaqayyoon koo afaan leencaa cufee anaan du'a yookaan nyaatamuu na oolchee jechuun waaqayyoon galateeffatee jedhu namoonni yeroo sanaa. Mootichis achumarraan waaqni Daani'eel waaqa keenya isaan gammachiisu baduun keenya guyyaatti naqa 3 jilbeeffanna hammatee nu baasa diina jalaa labsii labsee jedhaniiru. Guutummaa jechoota kanaa Daani'eel 6:7 akkasuma Daani'eel 6:10 6:17 6:22 6:26 hanga 27tti argachuu ni dandeessu. Nagaan naa tura. Shalom. ይሄው ታሪክ የተጀመረ ሲያጋ ምስጋናዬ